Hai hordoftoota YouTube channel kiyyaa jira jirtu ani baay'ee nagaa keenya nun jira wajjin jechuudha. Jiraan har'a biddeen toshuu bara. Biddeen beekeen toshuu dhugaa waaqa biddeen toshuu baruufidha. Beekamu gaa guyyaa tokko tokko gaafa wayii toshuu waan danda'uuf amma biddeen toshaa jira jechuudha. Akkamitti akka itti naqu ilaala. Lakkatti itti naqu ilaala. Fixee keenya. Basmaa jira. Biddeen wabbo. Ma'ataa jetta. Garuu akka nama hin gahu maanni. Akka nama jalqabatti naqeetti garuu humaan jettu ishii. Ogeessi ta'uu koo beeku isaan. Wayyoo biddeen immoo kan itti qadaadamu bara ala xuulii miti ala xuulee jechuun yeroo masana miti bara. Har'a immoo biddeen toshaa jira. Ogummaan keenya ala qofatti miti mana keessatti illee chaachaacha naannoo gochuun hin dandeenye jechuudha. Biddeen tolchaa jira jaartiin keenya gaafa dadhabnes gaafa tokko tokko gaafa biyyi taatu. Har'a koo toshuun jedhamu baruudha malee. Tana ko toshee ko ba argite jaartii. Garuu waaqa akka jalqabaatti fataa godhe. Maal toshite beektamoo akkamitti akkas taate an jalqa. Sirooyyuu akkamitti akkana jalqaba diriirsiteetti naqxee reekkoo. Waan ilaala miti. Ilaaluudha. Amma harkoo yeroo booddee harka koo hin bara harkoo sirriitti yeroo bara deemu nan tosha. Gaaffii ta'uu hin qabu. Waaqa gobazii taate. Harka itti amma baasuma akkamira. Xafaffee dheeraaree bani mee. Arte. Naarti. Bani karaa wanti isaa kana muka isaarra qabadhuti. Eeyyeen. Foggisoo qabatte immoo. Foggisoo akkanaa miti kan qaban harka mirgaatiin ture kan qabanii. Argitanii biddeensa. Argitanii. Maal ta'u? Inni biddeen itti baasaa ta'u? Hunnoo achirra biddeensa irraa fuutee gara singeessine kaatu. Argitanii. Waaqaan hamma kanaa toshe jedhee yaadne garuu inni sirriimatti toshe ishii garuu maal godhe jalqabarraa dhumaa naannessee fixee ka'ee ittuma naannessee ittuma dabalaa oole dugguloo fakkaata. Waaqa dugguloo fakkaata biddeensa. Ijallee qaba. Ija qaba maal? Ijallee hin dhabu. Qas jedhee raareewu. Maanaa nama takka ol si kenna maqaa isaati. Waa inni irraa baasu laala. Jira. Jaba muummiidha. Gobazii. Kasin hunda ogummaan qalbii nu seeteettati. Resmaa kana booda maaltu na cannaqire ati biddeen toshitaa almoo waxiin hojjedha. Ha? Waxii tola jeenaa wayyu garuu. Waxiin koo salphaadha ta'anii hojjetamas garuu tokkuma dhabar. Bukootti naqatteetta? As jira as. Maaliin gola kana seeneen beeku sila. Naqadhuti. Kanaga. Gaaf tokko baruun nama barbaachisa jireenya waan ta'eef gaa. Mitiire? Jireenya waan ta'eef. Amma garuu ashaashaaltee itti naquu qabda. Ashaashaal. Fooyyeffateera. Bal'isuun ishee garuu. Bal'isuu si ta'uu dideemi. Isheen kun maali ongochaa taate xinnaatti baay'ee. Argitanii mooyaa dhiiraa fixee keetu irra naannessa. Hingaayisi maali irra naannessitee too?
Tiqadaa diga bishaate tiqadaa. Kuma laaltanii mana keenyaaf xankaarraa jechuudha. Mana keenya keessatti wanti nuyi hojjenne waan nuyi hirmaatne yoomni keenya ogummaadhaan dadhabne hamma humna keenya hamma beekumsa keenya hirmaannaa gochuun mana keessatti wal gargaaru aadaa godhachuudha. Wal jaallachuu, wal gargaaru, wal kabajuu hojii irratti immoo wal gargaaruun dirqama jechuudha. Namni dirqama hojii sana beekuun irra jiru. Amma danda'ee paartisipeet keessatti hirmaannaa gochuutu irra jira. Fakkeenyaaf gaaf tokko otoo isheen dadhabdee otoo isheen maal jettee dhukkubsachuu dandeessi dhalli namaan beekamu waanlee amma kanallee socho'ee hojjedha nyaachisuun dirqama kootee jechuudha. Maaliif namni mana tokko keessa jiru situ kan hojjeta jedhee hamma du'utti wal laaluun hin jiru, wal gargaaruun waan hundarratti paartisipeet gochuun yaadaan illee humnaan qofa miti yaadaan illee paartisipeet gochuun waan gaashaati. Iski amma moo laala isheen kun qoy qaaqaasaa ittiin sunuun taane kana dhagaa jenneerraa haaluma kanaan itti fufaa biddeen toshuun keenya itti fufaa miqqanya goomattuun hin kufaa biltsiginnaan hin kufaa ba'aa inni mee biddeen jara biddeen chaachas buti moo gundoo masaa teessa toshite maal fakkaata kunuuti asuma godhi beesti akkara kaameeraatti buti hagadaa birraa fakkaata kaameeraatti buti Asma abshiloo miti isaa warri untini toshanii barbarreetti godhanii kaanii ammas itti daddabalan sana furrate isa furrate eega isa fakkeessitee toshite kun achi garagalchee na fidee morra kaasaka akka kun yaaboo garagashu kottu bakka akkasii sinin jedhagaa hordoftoota YouTube channel kiyyaa jiran akkana biddeen toshuu baraa jira waan mandumaa dhugaa suuta barsiisan jira kan biddeen toshuu miti nama uffata isaayyuu miiccatu nama miiccisiifata malee jechuudha amma garuu mana kootti jedhamnaan achirra keessee dhuftee biddeenicha biddeen garagalcheen dhufee gundoo kun immoo haalli isheen itti jirtu laallaga walumaan laalla isti ashaashaaltee ta'uu akkamii sitti miti harka laga amma baranitti koo rakkisaadha nama guba ngubaaf hin guba miti nama baruunis waan tokko ishii ngubaaf hin guba miti akkasiga waan hundumtuu maali ay deemke waltis jala garaga natti kobalchiiste bara yermaal sitti kolfu dhugaa waaqa gobaziin akka kee hin jiru ishii eenyu biddeen namaa toshi borjoon dadhabee yoo waan tokko ta'ellee na gargaartee biddeen toshita yerootti akkanumaan agarsiifadha gadi ilaala hagada bira fakkaatti kwa waaqan hin furdise malee bareedaa toshee ogummaa yitoo yeroo biraas akkanumaan otoo toshee lamaan tokko gidduutti totti nannaqee kanumaan baree jechuudha mitiira jira haati koo kan gootti durena saqqeeyyaa mara mashash kaabakka saqqeeyyaama kas goote eega saddeettee laalla daawwattoota keenya kunoo kana fakkaata laa akkatti hin bareechelle eelee isheelle sokkume jechuudha sirriitti hin bareechee sirriitti bareeddee jirti kunoo haalli fakkaata yeroo biraa immoo hojii gara biraadhaan hojii haaraa qabannee isin dhiyaanna nagayaan baay'ee ciao